nalche. Seeroo maama boqonnaa 38 lakkoofsa 29 irraa kaaftanii yoo dubbiftanii Faarisii fi Zaharaan kun lakkuu dhalatanii ilmaan eenyurraa argate jennaan haadha manaa ilma isaarraa argate jara kana hassaba taamaarillee sagaagaltuudha Faarisii Zaharaan kun immoo diqaalaadha jarri kun warra haadha manaa ilma isaarraa inni argateedha. Gurri kun amma dhaqan eenyuu keessatti lakkaa'amanii jiran eenyuu keessatti lakkaa'amanii jiran sanyii Yesuus Kiristoosiin keessatti lakkaa'amanii jiran jechuudha. Achumaa gadi dhuftanii yoo dubbiftanii Solomooniin immoo Raabaarraa Bu'aaziin dhalchee Bu'aaz immoo Ruuttiirraa Yoobeediin dhalche. Ruuttiin kun egaasee macaafa Ruuttiin boqonnaa 3 yoo dubbiftanii isee dhiqadhuuti dibadhuu tolfadhuuti eega namichi nyaatee quufee dhaqiitti suuta jedhiitti wayyaarraa ol fuudhi walitti seeni inni waan ati gootu sitti himaadha sanarraa dhalche jechuudha. Eenyuudhaatti macaafa Ruuttiin boqonnaa 3 irra yoo dubbiftan lakkoofsa 2 irraa tokko sii fidee kun wali gammeen siin seenaniiru kunoo. Gammeedha. Nagaa dhabdee. Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa san nyaanne san dhugne san mugne siif haa ta'u. Ameen. Siifis haa ta'u. Jirtaati. Jira kunoo. Jajjabaatti. Homaan jedhu ani iddoo kanatti wanti gaaffii ati gaafatte irratti yaada xiqqoo tokko na keessa jiru sitti moo? Yaada kee natti himi waan macaafarraa natti himi wala yaada kee maatti godhaan obboleessa kee. Keessuma yaaduma macaafarra jiru ta'ee. Kanuma macaafarra doonatti. No. Ayyee. Nabillaahi isaanii akka dhalatu ergamaa Jibriiltu dhaqee itti hime miti. Nabillaahi isaa ani hin beeku. Nabillaahi isaa hin beeku. Yesuus akka dhalatu ergamaa Jibriilitti himne. Ergamaa Jibriiltti itti himedhaa macaafne. Akka kan keessanitti quraanarraa akkas jedha. Maa macaafarraa gaafataa wali quraanarraa dubbataa jiru. Lakki ana gaafiin gata macaafuma iddoo goggortee quraana daar. Tokkumadha iddoo kanatti kan keessanii kun keenya garaagarummaa tokko iyyuu hin qabu. Tokko jechuudha amma Yesuus Kiristoosiin akka Isaa ta'e ittiin amanta jechuudha. Akka quraanarra jiruttis akka jechuun lamaanuu tokko naan jedhaarta yaani jechuun Isaanii fi Yesuus Kiristoosiin tokkumaa jettee amanta. Tokkumadha. Galatoome kalase okay galatoome kanaaf ergamaa Rabbii tettee amanta jechuudha gabaabumatti. Quraanarraa ergamaa Rabbiitiin jedhu kwa. Quraanarraa ergamaa Rabbiitiin jedhu. Yoosii fidee ergamaa Rabbii tettee amantaa. Akka wangeelarraatti. Akka macaafarraattis akka quraanarraatti yoosii fidee akka wangeelaatti. Naal taartaati waan ati maal harkaan miliqtaa dara. Quraanni ergamaan jedhu jettee amma gammee deebitee quraanaan si fidee jedha akka wangeelaa jette ammaas. Lamaanirraa yoo ergamaa jedha macaafti ayyee dubbadhu shituun. Ni amantatu. Akkaan wangeelarraa hubadhetti. Inni waaqadha malee. Waaqadha? Ati bakka inni nama jedhuun fudhattu ati? Kan inni akkamittis ni galuu didabeeta iddoo kanatti. Sii galeeraa siif akka sii galee nuu galuu miti si'umaa galeeraa bakka nama jedhu ni fudhatta. Nama ta'uu isaanii fudhatta jechuudha. Qaamni isaa inni boodiin isaa namadha. Humni keessa jiru garuu humna waaqummaati. Ruuhii isa keessa jirutti iyyuu waaqaa? Eeyyee kanaafiyyuu lubbuu isa keessa jirutti waaqa galatoome. Okay lubbuu isa keessa jirutti waaqa jette kana naa obsi. Lubbuun isa keessa jiru waaqaa foon isaa kanatu iyyuu nama akkas miti? Namarraa dhalate waan ta'eef gar tokkoon nama gar tokkoon humna waaqummaatu isa keessa jira. Galatoomi keessoo isaa akka jiru suni waaqa jechuudha ruuhiin isaa sun yookaan waaqa jechuudha foon isaa kun hojii aangoodha. Akkas miti gamme? Akkas galatoomi Yohaannis boqonnaa 11 naaban. Tole. Naaban. Bantee.
Banate? Lakkoofsa meeqarradha? Lakkoofsa 30 meeqanaadha taphetta? Lakkoofsa 33 irraa naa kaase. ጤና ይስጥልን ከኤች ፕሮዳክሽን ነው እኛ ጋር ከብር ኤል382 Gamme bakka biraatti anatu si baasa dhiisi kalas dhiisi. Gamme Tole tole. si baasoo obse gaa si baasa. Ni agartaa? Ni agartaa miti kunoo? Ustaana guddisaa beeme. Ayyee. Isa qo'isi guddisaa. Way yeroo guddisaa man. Spendii godha okay. Argaa jirta laala amma bareechinaa dubbisi. Yesuus maal jedhaa? Gamme dubbisime maal jedhe? Yesuus boo'icha ishee fi boo'icha Yihuudootaa warra ishee wajjin dhufanii yommuu arge hafuuratti dhiphatee garaan isaa raafameedha. Galatoome. Maalitti dhiphatee? Hafuuratti. Galatoome. Okay, hafuurri isaa waaqa moo waaqa miti? Hafuurri isaa waaqadha. Galatoome. Waaqatu dhiphatee? Gamme. Gaaffii kana akkasittiin gaafachuu hin dandeessu akkam beektaa? Amma foon saatiyyuu nama malee keessoon isaa waaqaa naan jette. Ani immoo Yesuusi boo'icha ishee fi boo'icha Yahudaa warra isa wajjin jiran yommuu arge hafuuratti dhiphatee jedha. Keessoo isaatti ni dhiphate akka malee jedha. Kanaafuu waaqatu dhiphatee. Aliiko. Ayyee. Ati na amansiisuuf jetteetu wanta. Lakkaansi amansiisuuf miti macaafa malee maal taate? Garuu dhugaa jiru tokko immoo kamittuu batamaa guutuutti beekuu danda'uudhaan malee. Kutee fidee amma televizyiiniin tokko shiboo tokko yoo kuttee hojjeta. Lakkiin kutuutti qaxxallee dubbisnu. Jalqabarraa kaastee ergaan sun keessatti dubbatame maaliif dubbatame? Obsi ishii itti qaxxallee dubbisna naa obsi. Eenyutu jedhe jecha sana immoo kan jedhu. Beekuu danda'u qabna mata dureen isaa maal akka jedhu wajjin. Yesuustu jedhu. Mata dureen isaa maal jedhu? Mata dureen isaa ta'e? Koye obsi gaa. Obsi. Kunoo isaa kaasee dubbata beektaa mata dureen isaa kunoo argaa jirtaa? Yesuusi Alaazaarii fi imimmaan dhangalaasuu isaa jedha. Inni deebiin kaa eessa deemte? Maqaa isaatiin addeebi'e. Si baasaa jira maa deemtaat? Kunoo laalladhu. Yesuus dhaggeeffachaa jira. Alaazaarii fi imimmaan dhangalaasuu isaa jedha. Yesuusiin boo'uu isaa jechuudha. Gaafa Waaqayyoon boo'ee jechuudha. Waaqayyoon gaafa inni boo'u Alaazaariif dhiphatee gaafa inni boo'u jechuudha. Egaa bakka naqirraa kaasee si dubbisa. Maal jedhaa? Yesuus boo'icha isee fi boo'icha Yahudaa warra ishee wajjin dhufanii yommuu arge hafuuratti dhiphatee garaan isaa sirraafamedha. Eessatti awwaaltan jedhee gaafannaan asumatti iyyuu Waaqayyoo dhagaa. Amma Waaqayyoo ofii isaatii ajjeesee ga'ee bakka namni itti awwaale wallaalee gaafataa jira jechuudha. Eessatti awwaaltanii? Jedhee gaafannaan kottuu ilaale gooftaa jedhanii deebisaniif. Yesuus isaan keessaa garri kaan garuu inni ija namaa jaamaa badee kan Alaazaariin akka hin duune gochuu hin dandeenye ture jedhaniin. Innoo jaamaa banaa ture du'aa kana kaasuu hin dandeenye jedhaniin jechuudha.
Dhagaa jirtaa? No. Attaa keessa bahee bakka namni itti awwaale hin beeku waaqatu bu'aa ture akkana jettanii amantaa ka bu'aa ture waaqayyoodha. Ilagaa silasitti meera qaama namummaatiin miira namummaatiin dhiphatee fi humna waaqumaatiin immoo hin fayyise. Eessa isaatu waaqa? Keessi isaa inni isa erges inni isa keessa buufatee jirus humna waaqummaadha. Okay, humna waaqayyo dhiphatee keessatti dhiphate hafuuratti dhiphate jedhaadha. Yemmus nama fayyiseere maalitti dhiphate hafuuratti dhiphate dhaabar. Alaazaariin immoo namatu fayyiseere. Humna namaatiin waaqayyoon kadhatee kaasee bar. Waaqayyoon kadhatee kaasee bar. Si agarsiisu? Ela. Kar tokko fudhannee kar tokko dhiisuu hin dandeenyu. Inni abshir. Isas immoo waaqayyoon kadhatee kaase jedha si agarsiisu moo isas? Humnuma kaayi jedhee iyyuu kaasee iddootti kaasee qaba. Kaayi jedhee kaafne maal taate si agarsiisa isas waaqayyoon kadhatee kaase lakkoofsa 22 irraa kaaftee yoo dubbifte koo gadi buutee si agarsiisa 22 irraa kaasee Yesuus garuu ishee koo egaa si agarsiisa. Ishii koo egaa si agarsiisa. Ilaal. Argitaa asii kaasee ilaale maal jedhaa? Ammuma iyyuu immoo waanuma adiisa kadhatte waaqayyo akkasiif kennu ani nan beekaa jetteeniin yoo ati rabbii kee kadhattee jettee rabbiin akka inni waan ati kadhatte kana siif kennu niin beekaa jetteeniin gadi sittee yoo dubbifte eentu maartaata akkana jedheeniin Yesuusiin. Maartaatu jedhamti? Eeyyeen maartaata akkana jedheeniin ilaal kotto gaa gadi sinnee dubbifna bakka lakkoofsa 42 sii dhaqa laal 42 sii dhaqa kunooti. Yesuus ammas of keessatti dhiphate ilaal isatti waaqa jettu ilaal waaqayyo keessatti dhiphachuu danda'a waaqa of keessatti keessoon isaa waaqa naan jennee sila keessi isaa waaqa naan jennee eeyyeen keessi isaa waaqa naan jettee turte Yesuus of keessatti dhiphatee jira keessoo isaatti dhiphatee bar Yesuus ammas of keessatti dhiphatee gara awwaalchichaa dhaqee awwaalichi holqa dhagaati dhiifama naa godhe of keessa gaafa jedhamu yaada keetti dhiphattee jennaan ati nama taatee jirta ta'ee yaada keetti yoo dhiphatte humni ta'e si keessa hin jiru humni yoo addaa kan ati atumti yoo ofirratti hin beekne humni rabbis ittiin si gargaaru tokko dhoksaatti hin jiru sima sana maal iddoo keessatti dhiphate sun humnuma rabbiin isaa kenne sana dhiphate miti. Lakki akkasuma ta'e nummoon uumaan waaqaati. Hafuudhatti dhiphatedha ishi maal saati waaqa ishumee waanuma inni waaqatti hin ta'e luka saamoo mataa. Saamoo lubbuu saamoo foon saamoo maal saatu waaqa ishinaaf himeshi waan inni ittiin waaqa ta'e hojii waaqummaa inni hojjetutu waaqa isa taasisa. Hojii waaqummaa miti bar waaqayyotu aangoo kenneefii jedha bar hojii ergamoota boqonnaa 2 natti fakkaata. Waaqayyotiyyuu humnaaf aangoo isaa kenne kanaaf uummata Israa'elootaa biratti beekamtii argate jedha bar. Waaqayyotu isaa kenne jedha. Aangoo isaa bilaate miti. Eeyyeen. Ofii masaatii yuusila waaqa sagalee ture sagalichi waaqa ture sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichis immoo isa keessa buufate. Basiin hin jenne waaqayyo dachiif samii uumeetiyyuu karaa qaama saalaatiin baheensi hin jenne. Laa ilaaha illallah. Waaqayyoodhumatiyyuu karaa qaama saalaatiin bahee waaqayyoodhumatiyyuu dhanna qabatee qabne isaa murame. Amma silaa kuttee nagaafatti. Jechuun waaqa Yesuus waaqa miti. Waaqayyoodhumatu dhanna qabate qaama saalaa isaa gaafarraa murate waaqayyoodhumatu qaama saalaa murate. Namatti siqee nama amansiisuuf nama hubachiisuuf nama fakkaatee bifa namummaa uffatee dhalatee. Duraan nama naan turre. Amma immoo manaa irraa hundatu.
dura manaan turre hin jedhe Musee faatta manaan turre yeroo Musee fa Waaqayyoota manaan turre. Akkuma ammaa kana warri kaan immoo waan biraa amanu. Ni galatoome kanaafiyyuu Yesuus Waaqa jechuudha. Waaqayyoo dhumatti iyyuu qaama saalaa murateere Waaqayyoo dura qaama saalaa murateere Luqaas boqonnaa 2:22 irratti guyyaa 8ffaa gaafa ga'e mucicha irraa qabanii qaama saalaa isaarraa muranii jedha. Isa qaama namummaa isaatii muran malee humna waaqummaa isaatii muruu hin danda'anis itti bu'uus hin danda'ani. Waaqummaan isaa eessa jira ishi? Isa keessa jira. Okay, Waaqayyoon ishee gaa isa irratti dabarfadha. Waaqayyoon qabanii fannisanii tumanii? Qaama isaa. Qaamni isaa maal isaa ishi maal isaatu Waaqa? Humna isa keessa jiru. Humni isa keessa jiru miti kan dhiphataa ture humna isa keessa jiru dhiphate jedha ka Waaqayyoon dhiphateere. Kun humna isa keessa jiru dhiphate bara. Dhiphatu humna isa keessa jiru. Hafuuratti dhiphate jedha bar. Hafuurri humna isa keessa jiruumi. Hafuura namummaa isaatii dhiphate malee hafuura waaqummaa isaatii waan barbaade gochuu danda'a. Waan humna kootiin homaa gochuu hin danda'u ka jedhu yoon sii fidee. Ani immoo lafa humna kootiin waa gochuun hin danda'a dhuun fidaka. Ayyee ishee naa fiddaati ishee wal faalleessineera jechuudha ka akkas taanaani ayyee sii fida ati naa fidda bakka humna kootiin waa gochuu hin danda'e naa fidda ishee sii fidaani obsi sii baasa. Ishee 30 argaa jirtaa bismillah ilaal maal jedha gammee dubbisme mata dureen isaa maal jedha mata duree bariiti warra afaan Oromoo kun duudiyyeedha barjaa afaan Oromoo mata duree jedheetti dabale malee mata duree hin qabu bardakka Amaariffa laale Arabiffa laale Ingiliffa laale mata duree waan jedhamu isin warra afaan Oromoo mata duree ofii keessaniif itti barreeffate malee mata duree waan jedhamu hin qabu macaafne. Afaan Oromoo dura hiikame saba Wangeela afaan Oromoo dura hiikame maqaa isaati. Ingiliffa laani. Maal taate? Maal taa jirta Amaariffa dura hiikame? Maal taarta? Afaan Oromoo teentu hiikee macaafa? Saabaati bini. Afaan Oromoo jedhaman. Eenyuun hiike afaan Oromootiin yeroo jammaraatiif kitaaba macaafa qulqulluu? Onisimees Nasiib. Kana waggaa meeqa? Waggaa isaa yaadadhu. Waggaa dhibbaaf wayi. Kanaafuu Amaariffa dura jira jedhaan taane googilii sarchi goonu. Mata duree isa kanaan aan baastu. Hin jiru mata duree ishii dubbisidhaash. Yesuusiif kan dhugaa ba'an. Yesuusiif kan dhugaa ba'an hayyee itti dubbisish. Dubbisik. Eshi. Ani homaa gochuu hin danda'u. Yesuus itti dabalee jedhe kan Yesuusin irraa kaasee dubbisi. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo Galatoom Yesuus humna isaatiin waa gochuu hin danda'a? Nam faradaa immoo maa biraan bistaree. Firdii abbaa koo irraa dhaga'ee jedha kaa. Maal ta'a? Humna kootiin waa tokko gochuu hin danda'u. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa tokko gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'eetti nan faradaa. Firdiin ani faradus qajeelaadhaan. Waan inni abbaa kiyyarraa abbaa jechuun maal jechuudha hiikkaansaa? Akkuma sila siin jedhe humna namummaa isaa sanaan waa tokko gochuu hin danda'u garuu humna waaqummaa isaatiin immoo. Humna isaatu waaqan jennee ati humni isa keessa jiru waaqanaan hin jennee ati Habiibi. Lafatti firdii irraa harka kaasu maaloo. Firdiin irraa kunoo kaasee dhalaan. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u eega jedhe booda abbaa koo irraa akkan dhaga'eetti nan faradaa. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee jedhe. Ani yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee jedhe. Ani humna kootiin illee homaa tokko gochuu hin danda'u jedhe. Yaada namummaa isattiin dhalatee sana duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada waaqummaa isa keessa jiru malee. Humna kootiin jedhaara humni isaas illee waaqan jennee ati humni isa keessa jiru waaqan jennee ati. Yaadicha duukaa bu'uu hin danda'a garuu yaada ofii isaatii isa foonii. Yaada eenyu duukaa bu'uu danda'anni?
yaada isa keessa buufatee jiru yaada yaadni isa keessa buufatee jiru yaada koo duukaa bu'uun barbaadu bar yaada eenyu malee yaada isa na erge inni isa erge eenyunni an jalqaba himedheera inni isa erge eenyunni humna namummaa foonni isaa sana duukaa yoo ta'e humna namummaa siin hin jenne biroo kiyya inni isa erge eenyu yaada isa na erge malee jedhe inni Yesuusin erge eenyunni hin beektu nama sarge gamme abet badu kabbo kaisa ergen beektu ka Yesuusin ergen beektu ansa sikaadaa jiru waaqayyootu isa erge waaqayyootu immoo isa keessa buufateen jedhe malee galatoomi waaqayyooti isa erge waaqayyooti Yesuusin erge waaqayyootu buufatee jira waaqayyooti Yesuusin erge gamme abet waaqayyooti Yesuusin ergeen jedhe humna waaqummaatu suma keessa jira waaqayyootu maal ta'a jira Maariyaam keessa buufate Yesuusin enterge Yesuusumaan entergeedha gaaffiin koo Quraanarraa eenyutu erge amma maal taate kana yoo deebise ergama maal taarta gammi maal taarta kan koo booda yuutti deemina kan quraanaa Yesuusin entergen siin jedhe Teknolojia. Quran receive ongel rice Sifimu waaqayyooti isa erge in amantaa amma Ustaad Abdii guddisaa waa agarsiisaadha Ustaad Abdiin guddisee bar guddisaan hime waan wal cinaa qabu jiru hin beekne mul'u ma mul'ata amma kanattu Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abmal me wan kana sirri wan kana dubbisi. Screen abade jira sa telephone kay o screen tabstaye bar major have been circulating about nothing more regarding the explanation of the children of American Catholic priest for a long time. These numerous date back to 1950s, where a bishop warned of the dire consequences of Mullah. Okay, asrati mega jala 115. Yeah, 15 children over a period of 30 amata soddoma kasa jole dibba fi shantama yecho convicted as a sentence oga in prison and was killed 2 years later amata oga timurtaysani amata lama khaysati du'enni jirwane daatati jeda hoggana amantaa kiristaanaa guddaadha kajoollee dhibbaa fi shantama gudeedee ajjeesee gudeedee wanto godhe isa kana qofaa miti amma tokkoffaa duraarratti kunillee akkasuma fadiixata alkiristaana amma gaara fadiixa aanii kiristaanaati sigalee kunilleen tole ammas kanallee tole
Kanallee beektanii kanalaa kiyyaa dhumaa kana. Kanallee. Pawulos na fakkaata. Okay. Kanas kun olaal Babangida kanas. طيب. Nyaata. Okay. Kanas kun akka Hindii rabbi kadhatu kana taa'e. Isaan kun hundi hoggantoota kiristiyaanaati. Tokko ijoollee dhiiraati ta'e isaan gudeedan. Mataskaana keessa. Hin fuunu jedhanii dubartii gudeedan. Guddaan kun faallal guddaan kun faal. Hin fuunu jedhanii kun immoo diqaala ilmoota akka diqaalaa qaba. Kuni ilmoota akka diqaalaa qaba. Sanuu eessa keessatti cherchii. Cherchii keessatti. طيب. Maashaallah. Amma yaa maashaallah yaani kunis hin fuudhu jee gartee maloksummaa galee diqaalaa dhale. Maloksummaa keessa dhalaa malokseerraa inni maloksee ta'e hoogganaa amantaa kiristiyaanaa addunyaadhaati. Diqaalaa irraa dhale warra malokseedha. Maaliif jennaan macaafa keessatti Khabiir Pawulos waan jedhee ture. Dubartiin miila maalii haadhiitu jee miila warra waaqayyoo qulqullaawanii haadhiituuhi. Sigalee amma? Kana hunda wanni fide dubbii isa saniiti namicha Pawulos jedhamu sun. Osoo inni gaafa san miila haadhiitu dubartiin jechuudha baate maloksooytee mataskaana galtee jechuudha baate. Arraan tana salphinni dilli kun hundinuu argamee hooggantoonni isaanii kaan hidhaadhaan kaan waggaa meeqaa kaan ajjeechaadhaan duniyaarra hin galanii jechuudha. Fadiihaa isaaniiti. Gurbaan kute. Gurbaan sa'aatii. Ustaad Abdiitu yoo baneenaan achuma amnee jalaa kute Ustaad Abdiitu viidiyootti baneenaan. Wanta bara. Duraanis. Humna keetii miti joksom gurbaan waan akka takkaa na dabbaree waan hirriba na fideewu. Hirriba na fideewu. Inni waaqayyoof Yesuusiin adda baasee beeku beektanii. Ganaa waaqayyoof Yesuusiin adda baasanii yoo isa barsiisanii malee waaqayyoof Yesuusiin adda baasee beekunni. Hin beeku. Waaqayyo dachiif samii uume kanatiyyuu karaa qaama saalaatiin dhalate jedhoo isinii jedhu xiqqoo ishee minna man qabu. Beesinutti yaada. Rabbiin dachiidhaaf samii kana uume yeroo inni qaama saalaa keessaan dhalate siin jedhanu yaani jechuun saalfiin xiqqoon ittiin dhaga'amu. Bee rabbii guddaa kana yeroo qaamni dubartii baatee isiniin jedhan. Beetti yaada. Onnolaan dubartiin tarree warra abbaan manaa irraa du'aniitti caafamtu barri ishee waggaa 60 hin ta'in duraan immoo dubartii abbaa manaa tokkicha kan turte haa taatu garuu ammaan tana hojii gaarii hojjechuu isheetiif ijoollee akka ta'utti guddisuu isheetiif keessummoota simuu isheetiif warra waaqayyoof qulqullaa'aniif miila dhiquu isheetiif. Warra waaqayyoof qulqullaa'aniif miila dhiquu isheetiif. Maal taati? I don't know. Laal warra rakkatan gargaaruu isheetiif karaa hundumaan hojii gaariidhaaf of kennuu isheetiif maqaa gaarii kan qabdu ta'uun ishee irra jiraa je. Ishee irra jira gaajo warra miila waaqayyoof qulqullaa'aniif miila haadhiitu je. Galgala boobboo. Bishaan danfistee baarreen neeyitee boobboon neeyitee soogidda keessa buuftee sun booda immoo mee bareedaa kiyya miilaas qabiyyaa warra waaqayyoof qulqullaa'e taaptaap gootii jechuun miidha. Gaafa miila taaptaap godhamu maaltu eegama? Sun booda maaltu eegama? Hunnoo akkanaa kanaatu
as ba'a jechuun rakkattoota gargaartuu jedhamti. Haleluuyaa. Astagfirullah. Ameen. Waaqayyoon jajachuu malee wanni hafe hin jiru. Hallelujah. Kunnala. Ulee haleluuyaa waaqayyumaan faarfachuu. Haaka isaa kana fa'a diqaalaa dhaluudhaa fi dabalataan akka ta'an hoggaa dhaban ijoollee 150 gudeeduu qofaadha kun. Akkaasi. Aboo mana eenyu bana namni banu jira. Ustaaz daddabaartaniiti kara Ani seeraa halkan zaa torbaana bira ganama zaa subiitiin deema dalagaa. Taabbaatu. Rafaa waastaapii moo laaluun dagatinaa zoomii. Akka daganne ishee ustaaza keessa. Ijoolleen nu canna kaarte. Abbaa caalii makiinarraa gadi hin buune isa. Isinii banuu ani. Bani. Ni dhufna. Ustaaz Hamdii gaafadha. Ani firiidha namni abbaan fadhe abba. Yoo banaa tanamma isinii banaan. Saayinoo bane nama jiru. Wanti dhufanii mana kee abaazarri. Hin dhufan. Achitti azaanu godhaa turtey. Mataana nyaataa turte achitti. Eeshi. Ijoolluma islaamaati moo peente? Peente dhufa gaafa tokko jarri dhufa. Fatwaadha warra fatwaadha. Ate quraana deemu ate quraana fakkaata wangeela fakkaatu maal dhufan bira. Garee shaadaa takkaa ni banamti garee shaadaa teenya takkaa nu bananii ijoo takkaas. Banaati nu mana baasarriin yoo hin jiraanne. Mana badinaa gosaati daawaa deemna. Maal mana bantanii teessanii maal haasoftuun jedhe. Deemaa daawaa magaa dhugaa isaati wallaahi. Awaa Finfinnee ol dhufaa jirra nu jalaa baatan kaa. Meeshaan hundeeftu nuti tatteenyeetuma wallaahi na gubbaa naamee deemaa isinirraa wayyaa meeshaan naannoo teessan hin jirtu. Ulkisee milishaan kun akkama bareedaa kiyya. Ustaaz Muhammadiin nu jirti Ustaaz Hamdi. Gara Ustaaz Muhammad isheen jirtu bara buukiidhaan mattaawqaa adda baaftee beektu. Echa deemtana. Amma ni ana kalas ni ana usa. Ni ana rafani Ustaaz ni rafani kalas. Miti kun kunoo kiristaana dubbisame. Isuma kana. Miti kun islaama sa. Miti kun. Wanti okay abazarri sio bani abadu. Abazarri bani kalas rakkoon qabu. Ayya ishiin banaa koota. Inshallah. Ustaz. Anillee akka carraa ta'e yoon irra fe'e. Ay ifa Mustafa. Wallahi ijibi ya waan argetu. Ture reefu si argin ture mo. Jirtu waga jiraatte bo. Nagaati. Jirra Ustaz kiyya jirtu. Biyya lafa waa hunda kana keessa jira bar. Asaan keessa baay'ee nama taphachaa. Kan nabiyyoota ajje. Ani mana keessa taasifamuu naadhiisi waan koflaa tana. Naafeetiitu haasawa malee asitti hin haasofnu. Asitti ustaada fa'aa usnamaan jedhanii beektaa. Ganda keetti firiloomaa jira dimokiraasii. Ragaa fideetiin fagooddee waan ta'eef hin dhaabna. Akkas asitti ragaa siin jedhanii beektaa siin dhiisanii. Kanaaf ijama. Uffatuma ofirraa qabdu kanaaf birriitti bittee ragaa fidi siin jedhan isaa bittee yoom bittee. Rakkisa. Ragaa jaanii dubbatan. Ogaati ragaa fideetteen ragaa maaluma ragaa nama gaafachaa ooltan jedhan. Kootu haa nyaannu abboon nyaadha jedha fidi ragaa bakka itti nyaatte akkam taate. Rakkisaa bar. Naannaatti dubbata. Kastaa jiranii. Dubbii jirudha. Baga jiraatte waan hundaa'u hin dhageenya. Namni waa namaa kan nuun jiru jedhan bara kana. Namni waa namaa himu hedduudha. Waa namatti argisiisulleen yaani numa jira. So ati waan hundaafuu ati karuma khayriirra miidhamuu waan caaltu beek.
boqochuun du'uun maal abbaa isii taaphaatu kan nama ajjeesu jedhe abbaan kiyya guyyooma tokko doo jedhe inni nama ajjeesu so biyya lafaa kanarraa hin deema namni nabiyyoota Isaayyaas fa'aa Isqeel fa'aa eenyu fa'aa nabiyyoota Zakariyaa waan hedduu ajjeesanii bara warri Yihuudoota kan duru isaanii ajjeesuma akkana beekamu. Kasi maali waaqayyoon Yesuus tu ajjeesa sin jedhanii ammoo deebanii Yesuus eenyu ajjeese jettee mushkila ofiif ajjeese alaa nama rakkaa bara akli kanatti nama deebisu ati alhamdulillah lubbu nama rabbi atiisu haa baraaru kan biraatti deebisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baaba. Ay yaa Ahmaddiinoo jirtu? Isin yaade bar wallahi isin yaade dhufe maa hin rafne amma isin? Sayrii bakka hin rafna kunoo isintu jira. Achi gisee isinii bariite dhuftanii tiktookiin ubbantan. Wallahi irri fadhe yeroo isaa kana maan eegu jedhee ilaale. Bara gaa torbaa bara Ameerikaa halkan gaa torbaa bara. Amma akka goonu manni gareen shahaadaa banamee jira baabaa kiyya deemaa rafa hojiillee ganamaan baana jettanii. Warri garee shahaadaa irraa fooloo hin qabne kunoo Habiibii murtii kan jedhu kun immoo Ustaaz Hamdii fooloo godhaati isaan achi hin deemu waan ta'eedhaaf isaan jala deema. Garee shahaadaa deema abaabaan yaa mallas du'e irraa rafuutti hin jirru kan nuti. Mallasis qabrii keessa rafuutti hin jirru nuti tiktook irraa rafuutti hin jirru bara. Amma isin barbaanna nu barbaachistan waan ta'eedhaaf asumatti dhaabbadhaati deemaa nu rafa. Tole galgala mana yoo jiraatan ijuma keessa ilaaluudhaaf yoo nu jiraatan dhabar. Sena. Ayye. Isaan isin barreessee ture? Beenaa. Ayye asuma lakkoofsa kana ergime asumarraan. Ankoomo? Okay. Inshallah. Kono? Dubbisaayye. Okay. Kiyyaa sachiraan si ergeetiin waan si dubbisaayye. La keessa asuma waan itti koomenti marraan barreessi. Okay kanarraan barreessite. Screenshot godhadhu. Na kudhan. Santamii torba soddomii saddeet torbaatamii sadii jedhee jiru. Isaan barreessi kana dhiisi jira. Walummataa barreessitee bara. Oyi. Mirqaan terra keessa. Okay, sorry. Abshir. Atakkoma. Warri moderatora mute godhaati balleessaa lakkoofsa kana. Maal godhanii Ayye, ifa magaa kattin barre. Laala waa takkomaatu lakkoofsa namnummaan akka itti namaa dubbisu namaa kannanii misalaawu atakkoma. Maal barbaada namni hirriibuma nama dhoowwu malee. Anaasi dubbisaa jecharra keessaanii ishaa bilbila sii bilbila wasaappiirra inshaallah. Akkasii baga jiraattanii mana biraa wal agarra galgalaas mana ifaafaatti achi bashannananii kofalla waan wangeelli koflaan dachii baxaffatan. Mana korftu wal gara. Indufa inshaallah. Indufa. Bakka asinan eega. Akkas taana sirrii. Ayyee. Naan dhufa ni baran. Naan dhufa maa. Bukkeerraa kaasaa. Lubbuun na keessa jirtu bakka fadhe dhufee jiran. Yesuus iyyuu mana amma lubbuun koo keessa jirutti dhalala. Ana osoo Yesuus biyya lafaarra jiraate Yesuus fideeti laayif irratti haasoo isaa baran. Osoo jiraate maal godhare irra hin jiru. Innoo hin jiru. Akkamas godhanii gaafonni deebisan waaqayyo silaana jiraachise. Aboo dhugumaan ati fannoo ofii baadhatte. Lafa ofii baadhatte moo si baadhachiisan moo akkamsi godhan meesin dhukkubne si ilaalee isin wangeelli qoosaa miti shi wangeela irratti hin qoosina. Hin qoosne seena akkamati nagaan seefaa ta'uu guunsin jedha caljatte akkamati. Qoosaa miti maal wangeela irratti qoositanii. Aboo qoosum Yesuus Kiristoos hin ajjeefamne. Seena. Ustaadu deemaa afaani aduftuuti gara mana garee shaanaadhaatti dhiisa. Koo takkaan jechuun marfeen kannaafi. Seena. Kintiibaatii fudhattee adeemtu. Seena. Seentee jirtaa dubbatu. Kintiibaatiin maal ati doktora moo ati rabbi? Ani moo doktora namaati ka. Ati rabbi moo ati nama ija bishaanidha ishii. Ani rabbiin jenne ati ta'e ija sibiilaati ati. Hooka isaa waraabadhu hoddaa tokko. Qoosaa qoosuna hin ta'u hin qoosina. Seena. Wangeelli qoosaa miti. Seena. Maqaa namaatiin deemu jirtamu maqaan keeti kun. Maqaa koodha. What happened? Seena.
Abeet. Aishi aben na jette sanu. Iya injetto ka Oromo Amarifaan aben na jette. በአማርኛ እንነጋገር። ላኢላ ዮኒ ማኛ ናሴቴ እንደዚህ ሲያግራቱ ዮኒ ማኛ ፈካት ጤነኛ አይደለችም እንዴ? ዶፍተቱ ነው ጉዩ ሜሪ ማርፌ ወይ ከናፌ ዋንስ ጋር ወዱ ቀለምኒ ኩኒ ዲማ ደግሞ ጉራች እሷ ጤነኛ አይደለችም። ቀይ ነው አንተ ደግሞ ጥቁር ነህ። አከስ አቲ ዲምቱ ደግሞ ጉራቲ እኔ ቾኮላታ ከለር ነኝ ያለው። ቾኮላታ ነጣ አማታ ቬንታ ዲየቫሌስቴ አቦ ተፈሉ No, sani miti. Intala durumma qabdu mon qab. Bala tidak. አንቺ ድንግል ነሽ? Okay. Waaqayyo Museedhaan akka jedheen dubartii dingilii hin qabne ajjeesita dingilii qabdu dhiifadhu jedheen. Isintu jedhe isa kana maal jechuun? Okay. Wangeela kan kee matsaafa kan keettitu akkas jedhaan sin jedhe seenaa. Sii kan nu ragaa? Innaa lillahi innaa ilaihi raaji'uun lamaaniyyuu በሰላም ዋለዋ akkas waan sin jedhe intala yoo ati durummaa qabaatte si fudhanna yookaan si ajjeesna. Na ajjeesa hin qabu kaatayyo. Akka ajjeesaa tana bas duuteef biraanuu deema. Bakka furduu heenu. Oke Allah ke muramte para bifa namta kan talata nam fodena hin qabdu addunya biyya lafaran kan jirtan ittin kalaina Ustaz Kiya bila shaktu እሷ ጤነኛ የለም ድንግል የለም ትዳር የለም ክብር የላለ ሰው ነው። ማስታገሻኒ ከነው በቃ ማስታገሻኒ የሮስ ሾካይ ጅራምቲ ሬሮ Asumaan immoo naa barreessuu dide tiktookiin keessan kara keessa hin danda'amu naan jedhe. Ayyee inni na ajjeesu sun Amdi follow godhite amdi WhatsApp irratti argu. Amdi lakkoofsa follow godha WhatsApp irratti kan ittiin hayaa naan jedhu ana Mustafaadha jedhu. Ayyee. Amma wal godha akkas karaa salphaan. Baaba amma mana kana hin cuftani moo hin cuftan? Cufne amma cufne yoo cufamte mucaa dura hawwatte Aboo dhaqaa nuura faa baaba isin barbaanna bar. nama na ajjeesu na godha itti nama tokko godhaa fi deema. Isa abboo irra finaati ganaa na ajjeesu edhan isaan na ajjeesu. Ollaa na bira jirtillee kenna. Kunno ustaada laasiqina jira kunno. Iddoo. Laala abbumuwaaz natti farada waan ta'eef isaanumti na ajjeesan. Wangeelatu sitti farade. Wangeelatu farade maal jechuun? Sena wangeela mee waan sira namni heerumee abbaa manaa qaba ta'a tayyib kanaafuyyuu
yeroo kana yeroo amma namni durbummaa qabu hin jiru jedhee yaada. Atu keessa jirta? Atu keessa jirtu dubartii keessa jirtu gartee? Eessa geessan? Wanti birrii taate kun amma achitti isanii abbummaas intalli gaddaa meeqa doolaara meeqa gurguratte argitanii? In gurguratte Ameerikaa. Kanaafuu jechuudha. Kanaafuu. In gurguratte addunyaa seenaa dalaydee barsan. Seenaa dalaydee sharmuuta laldiga. In jirtu jechuudha. Sijjammaare anee intala dingilummaa gurgurattee jirti. Ishee abshir. Okay, waan si jedhe in jiru jedhin ati tun qabne malee hin jira. Maal hin jiru? Way. Waa xeeb beeyta malee dubartii biraa maaliif beeytaati? Hin biqilaa reesila tayyib dubartiin tokko yoo heerumte akkamitti duuba. Waan siin jedhe waa'ee kee beeyta malee kan namaa hin beeytaati. Dhiisime yaake. Akka ta'e okay waan jedhu waaqayyoon dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaa jedha sirri miti. Hin jennu waaqayyo sirri jedhe akkamitti akkana jedhamu hin jedhamu. Siifin kan yoo wangeelli kan kee akkas jedhe na deeggartamoo waaqayyo wangeela kee deeggarta. Seena. Deeggaroon waaqayyoon deeggaru. Okay, gobas baasaaf jiran eenyu narraa baasaaf bakka sana. Waaqayyoon deeggaru jetti anaaf baasaaf. Baasa. Ustaaz Habiib isin bira jira? Habiibi baasaaf. Isinuu hin qabde wangeela? Hin qabdaa wangeela seena? Laa ani wangeela hin qabu. Okay, wangeela qoy. Fideetiin gad wangeela qabeensi garsiisa. Eessa jira wangeela keessan? Baasaa achirraa yesus taadisan. Eessa wanni san? Eenyu seera maaliin soddomii maaliin? Eeshi. ጤነኛ አይደለችም። Habiib Muktaar ati dura afaan namaan balleessini afaan. Atu afaan kiyyan balleessin Habiib Muktaar bakka tam jira. Siyaa Muktaaru. Muktaar kun balleessi an afaan akkaan beekutti naasawaa duba kana kaa. Kalas yoo wallaalte dhiisi kaafaanuma keetiin itti fufi. Abooniin baraati kanatti hamilee nan cabsin. No, aychaal. Maqaa isaatiin. Ichi laallee boo. Dantaa keessa deebi. Hin jirti. Wallahi macaafa kana egaa macaafni kun hedduu takka garaa nu balleessee jira ustaaz. Kan maal jedhu? Seera keessa lakkoofsaatii misa seera keessa deebiin seera qofa. Yana daddafi kan madaamin natti kaasa. Abboo qofa maal sikkaate waaqayyoon gana sikkaa. Bakar kula sededi. Seera lakkoofsaa. Shahadaa fudhattee buutaa qofa seena. Amma kun. Abeet. Shahadaa fudhattee buuta. Dhagee si argisa. Wangeela si argisa. Anuu shahadaa si qabsiisa shii shaama. Waaqayyo masaanuu fudhadhu naan jettee bar. Amma kun si garsiisa laal. Seena. Waanni kun maali? Waanni kun qoy dura. Macaafa kan akkanatti. Macaafa kana waanni kun quraana moo macaafa? Macaafnu. Macaafa yoo macaafa mee? Eshi siifin bana seera keessa unas keessa seera lakkoofsaa meeqa laa seera lakkoofsaa mata dure maal jedha laa seera maaliiti? Seera lakkoofsa 31. Okay. Bakka
كذبت يا والله. لا حول ولا بقى نقيتات بقى بقى كم ناخونه كم جرتواتي أسنقوا مكان. بيا إسرائيل الرأي ما أروميا الرأي. I'm from Israel. إسرائيل كيسنجر. شما إسرائيل سلام. سلام كتير إيه. Garam da. Devon da. Agagam. Shalom alaikum. Shalom Netanyahu gagidu shale nyumba. Jere na balarata. Siabona ki. Israel. Gagidu pesha nyumba. Pagecho. Khamel la khatara na patishe. Dubaduga. Haye. Mala sartu makasatin. Mal Israel na njen Israel ra ina njennet. Ingilifasa anka Israel afana kakisani kana so. Ingilifasa an Israel. Hallelujah. Hallelujah. Israel amma Ingilifaka. Eka. Sandisi. Waan sin jedhe. Israel jechuun maal jechuudha afaan Oromootitti? Saba Waaqayyoo jechuudha afaan Oromootiin. Israel jechuun nama Waaqayyoo wajji qabsoo wal qabee jedha wangeelika jechuudha jedha akkasitti hiikama. Israel jechuun hin jedhu akkas. Saba Waaqayyoo jechuudha. Saba Waaqayyoo hin jedhu. Israel min ማለት ነው? Israel ማለት ምን ማለት ነው? Israel ልጆች ማለት ነው። hin jedhu akkas wangeelli. Anabbeeka moo sibbeeka? Anabbeeka. Fidinaa kan ragaa naa kan naan fudhadha. Maafan ragaa sii kennaan gatiin beeku.